Hayyakam jirtu daawwattoonni chaanaalii Daafteek. Viidiyoowwan Chrome Keyboard Shortcut kutaa tokkoffaa fi lammaffaa daawwattaniitu jedheen yaada. Har'a immoo kutaa sadaffaasaa qabadhee isin dhiyaadheera amma xumuratti daawwadhaa. Tole daawwattoota keenya Google Chrome erga bantanii booda weebsaayitii tokko bantu. Weebsaayitii tokko haala kana erga bantanii booda elementiiwwan weebsaayitii kana irratti kilik ta'uu danda'a hundumaa isaaniiyyuu select gochuu yeroo barbaadan taabii fayyadamtu. Akkuma argitan yeroo taabii deddeebisanii kilik gootan elementiiwwan weebsaayitii kana irratti kilik ta'uu danda'a hundumaa isaaniiyyuu gara fuulduraatti select gochaa isinii deemaa jechuudha. Gara duubatti select gochaa deemuu yeroo barbaadan immoo shift pass ta'a. Akkuma argitan gara duubatti select gochaa deemu. Haala kanaan web page tokko irratti elementiiwwan kilik ta'uu danda'a hundumaa isaaniiyyuu gara fuulduraatti select gochaa deemuu yeroo barbaadan taabii fayyadamtu. Gara duubatti select gochaa deemuu yeroo barbaadan immoo shift plus taabii fayyadamtu. Kana malees web page haala kanaan bantanii fayyadamaa jirtan scroll down gochuu yeroo barbaadan space bar yookiin space key fayyadamtu. Akkasumas optionii isa lammaffaa fayyadamuu dandeessu. Optioniin lammaffaan page down. Scroll up gochuudhaaf yookiin gara gubbaatti deebi'uudhaaf shift pass space bar yookiin space key fayyadamtu. Akkasumas optionii lammaffaa fayyadamuu dandeessu. Optioniin lammaffaan immoo page up. Haala kanaan web page irra jirtan scroll down gochuudhaaf space bar yookiin immoo optionii isa lammaffaa page down, scroll up gochuudhaaf yookiin gara gubbaatti deebi'uudhaaf shift pass space key yookiin space bar akkasumas immoo optionii isa lammaffaa page up fayyadamuu dandeessu. Kana malees web page irra jirtan scroll osoo hin godhin si'a tokkoon dhumarra deemuu barbaaddu ta'e indi fayyadamtu. Akkuma argitan scroll osoo hin godhin si'a tokkoon web page footer section yookiin dhumarra nageesse. Akkasumas web page sana scroll osoo hin godhin jalqabarra deemuu yeroo barbaadan home. Akkuma argitan si'a tokkoon gara jalqabaatti isin fudhataa jechuudha. Kanaaf web page fayyadamaa jirtan si'a tokkotti marra deemuu yeroo barbaadan ind jalqabarra deemuu yeroo barbaadan immoo home. Yeroo tokko weebsaayitiiwwan adda addaa yeroo fayyadamtan elementiiwwan yookiin tekstiin weebsaayitiiwwan tokko irratti argamu sirriitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Kanaaf kontentiin yookiin elementii weebsaayitii isaanii sirriitti isinitti mul'anne yoo ta'e guddistanii yookiin zoomiin gootanii ilaaluu yeroo barbaadan control plus. Akkuma argitan percentii 110 jechaadha 125. Dhibba lama jechaadha. So percentii kana amma 500tti guddisuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma 500 deemuu yeroo barbaadan amma 200 irra jira. 250, 300, 400, 500 kana booda deemuu dandeessan jechuudha yookiin kanarra guddisuu dandeessan. Haala kanaan elementiiwwan weebsaayitii tokko irratti argaman amma percentii 500tti guddistanii ilaaluu dandeessu. Zoom out gochuudhaaf control plus minus. Akkuma argitan 400, 300, 250, 200. Kanarra zoom out gootanii fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf 90 jechaadha amma 80, 75, 67, 50, 35 maximum zoom out level 25 dha jechuudha akkuma argitan. Haala kanaan web page fayyadamaa jirtan amma percentii 25tti zoom out gochuu dandeessu. Akkasumas amma percentii 500tti zooming gootanii fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma percentii 500 irra keenya ilaalaa jirra. Si'a tokkoon default sizeetti deebisuu yeroo barbaadan control plus 0. Akkuma argitan percentii 100 irra kaa'eera jechuudha. Si'a tokkoon gara default sizeetti deebisa. Akkasumas maximum zoom out yeroo fayyadamaa jirtan si'a tokkoon gara default sizeetti deebisuudhaaf control plus 0. Akkuma argitan amma gara default sizeetti deebiseera. Haala kanaan weebsaayitii adda addaa yeroo fayyadamtan tekstiin yookiin elementiiwwan adda addaa weebsaayitii isaa irratti sirriitti mul'atu ta'e amma percentii 500tti zoomiin gochuudhaan weebsaayiticha fayyadamuu dandeessu. Full screen mode on gochuu yeroo barbaadan Fn yookiin function key plus F11. Akkuma argitan amma full screen irra jira. Taabii haaraa fakkeenyaaf control plus tiin osoo hin dabalee kana booda weebsaayitiiwwan kan biraas yeroo bantan full screen mode irra kaa'ee banaa jira. Ammas taabii kan biraa dabalee weebsaayitii kan biraa banna. Akkuma argitan weebsaayitiin amma banamaa jiran hundumti isaaniiyyuu full screen irra taa'anii banaa jiru jechuudha. Full screen mode kana off gochuu yeroo barbaadan immoo Fn yookaan immoo function key plus F11. Akkuma argitan full screen mode exit godheera. Kanaaf haala kanaan full screen mode on gochuu yeroo barbaadan Fn plus F11 akkasumas full screen mode off gochuu yeroo barbaadan Fn plus F11. Akkuma argitan haala kanaan full screen on yookiin off gochuudhaan fayyadamuu dandeessu. Weebsaayitii adda addaa irratti jechoota adda addaa fayyadamtanii yeroo kontentii weebsaayitichaa search gootan jechoota fayyadamtan keessaa karakterii yoo dogoggortan duubatti deebitanii sirreessuudhaaf fakkeenyaaf weebsaayitii kana irratti search box kana keessatti jecha lama fayyadama.
haala kanaan jecha lama ergan fayyadamee booda fakkeenyaaf J kan jettu osoo hin dogoggoree kallattiidhaan jecha lammaffaa karakterii jalqabaa irra akka nageessu yeroo barbaadu control pass left arrow akkuma argattan karakterii J bira nageessee jechuudha. Akkasumas jecha isa jalqabaa karakterii isa jalqabaa irra deemuu yeroo barbaadu control pass left arrow akkuma argattan jecha jalqabaa karakterii jalqabaa bira nageessaa jechuudha. Akkasumas jecha jalqabaa kana karakterii isa dhumaa bira yeroo deemuu barbaadu control pass right arrow akkuma argattan dhumarra nageesseera. Ammas jecha lammaffaa karakterii isa dhumarra deemuu yeroo barbaadu control pass right arrow. Kanaaf websaayitii adda addaa irratti jechoota adda addaa fayyadamtanii yeroo kontentii websaayiticha search gootan jechoota fayyadamtan keessaa karakterii adda addaa dogoggortanitti yoo ta'e ariitiidhaan yookiin saffisaan haala kanaan jechoota fayyadamtan fix gochuu dandeessu yookiin sirreessuu dandeessu. Namoonni intarneetii sirrakkisu websaayitii adda addaa irratti artikiliiwwan adda addaa yeroo dubbistan artikiliiwwan dubbisaa jirtan san bifa PDF'tiin koompitara keessan irratti seef gochuudhaan offline yeroo biraa dubbisuu yeroo barbaadan control pass P sana booda haala kanaan sinii fida peejii meeqa seef gochuuf akka jedhu haala kanaan iddoo kanattis sinitti agarsiisa. Sana booda print jettuun sana booda iddoo itti seef gochuu barbaadan erga filattanii booda file name yookiin maqaa faayilaa kennituuf akkuma argitan by default file name kamiyyuu kennineef kanaaf seef gochuu hin dandeessan. Kanaaf iddoo itti seef gochuu barbaadan erga filattanii booda file name barreessitu jechuudha. Haala kanaan file name erga kennitaniif booda seef faayilli kun amma inni seef godhee xumuritti iddoo kana mallattoo printii argaa jirtan kana double click gochuudhaan faayilicha amma download ta'ee xumuritti hin banu waan ta'eef iddoo kana amma inni xumuritti ni eegdu. Amma print gochaa jiran xumurre yeroo xumurre information kun hin badaa jechuudha. Haala kanaan badeera akkuma argattan amma print godhee xumureera. Faayila san bira dhaqnee bifa PDF'tiin seef godheera moo goone kan jedhu check goona. This PC banuudhaaf window key plus E haala kanaan this PC erga isinii banee booda documents kan jiru keessatti seef goone sana booda faayilli keenya kana fakkaata. Akkuma argattan bifa PDF'tiin seef godheera jechuudha. Kanaaf namoonni intarneetii sirrakkisuu yoo jiraatan websaayitiiwwan adda addaa sentanii artikiliiwwan adda addaa yeroo dubbistan haala kanaan gara koompitara keessanitti print gochuudhaan yookiin seef gochuudhaan offline dubbisuu dandeessu. Akkasumas websaayitii fayyadamaa jirtan formaata HTML-tiin seef gochuu yeroo barbaadan control pass S documents kan jiru keessatti seef goona. Akkuma argattan by default maqaa ofiisaatiif kenneefiira. Formaati isaa immoo iddoo kanatti akkuma argattan .html dha. Kanaaf formaati HTML-tiin haala kanaan seef gochuu yeroo barbaadan control pass S fayyadamtu. Iddoo erga filannee fi booda seef goona. Sana booda mallattoo kana iddoo kana akkuma argattan download gochaa jira. So page downloads jedhu keessa seenuu yeroo barbaadan kutaa lammaffaa keessatti akkuma isinitti agarsiisa control pass J fayyadamtu. Akkuma argattan download gochaa jira amma inni xumuritti ni eegdu. Amma download godhee xumureera. Faayila kana iddootti seef goone san dhaqnee check goona. Jalqaba this PC banna. This PC banuudhaaf window key plus E. San booda documents kan jiru keessatti seef goone. San booda amma akkuma argaa jirtan folder dabalataa tokkoo fi HTML formaatiidhaan faayila seeftee argaa jirtu. Websaayitii fayyadamaa jirtan tokko control pass S-dhaan seef gootan yoo ta'e jalqaba faayila HTML formaatiitiin haala kanaan seef siniif godha. Faayilli sun folder tokko dabalatee dhufa jechuudha. Folderri sun immoo kontentii websaayitichi qabate of keessatti kan qabatedha. Fakkeenyaaf osoo hin banee isinitti agarsiise. Kontentiin as keessatti argaa jirtan kun hundumti isaaniiyyuu websaayitiin kun kan qabatee jirudha yookiin kan fayyadamaa jirudha jechuudha. Kanaaf control pass S-dhaan yeroo seef gootan faayila HTML seef godha. Sana booda immoo foldera tokko dabalatee dhufa jechuudha. Folder kontentii websaayitichaa qabatee jiru. Fakkeenyaaf intarneetii balleessinee osoo faayila kana bannee ilaalle akkuma argitan amma flight mode irra kaa'eera. Amma faayila kana bannee ilaalla offline. Akkuma argitan faayilicha haala kanaan guutumaan guutuutti akka waan intarneetii irra jirrutti haala kanaan banaa jechuudha. Akkuma argattan intarneetiidhaan kan access gochaa jirru fakkaata. Kanaaf haala kanaan control pass S fayyadamuudhaanis bifa HTML-tiin websaayitii tokko koompitara keessan irratti seef gochuu dandeessu. Google Chrome keessatti faayila adda addaa bantanii fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf PDF duratti seef goone san bannee osoo dubbisuu barbaanne control pass O. San booda PDF duratti seef goone san banna. Akkuma argattan haala kanaan PDF barbaadan kamiyyuu bantanii dubbisuu dandeessu jechuudha Google Chrome keessatti. Akkasumas faayila HTML formaatiidhaan seef goone san bannee ilaaluu dandeenya. Faayila san banuudhaaf control pass T-dhaan taabee dabala. Sana booda control pass O. Faayila HTML formaatiidhaan seef goone sanis haala kanaan banuu dandeenya. Kana malees suuraa banuu dandeessu. Suuraa banuudhaaf ammas taabii kan biraan argodha. Sana booda control pass O. Akkuma argattan suuraa haala kanaan sinii bana. Kana malees viidiyoo banuu dandeessu. Control pass T-dhaan taabee argan argodhee booda control pass O.
Haala kanaan viidiyoos banuu dandeessu. Akkuma argaa jirtan browser Google Chrome keessatti faayila gosa afuridha amma kan banamee jiru. Viidiyoo banneerraa suuraa HTML format file sana booda immoo PDF jechuudha. Haala kanaan faayilota adda addaa bantanii Google Chrome keessatti fayyadamuu dandeessu. Source code website tokko bantanii ilaaluu yeroo barbaadan fakkeenyaaf website kana bannaa. Sana booda source code website kana ilaaluu yeroo barbaadan Ctrl+U. Sana booda haala kanaan source code website kun irraa hojjetame isiniif bana. Akkuma argaa jirtan source code website kun irraa hojjetame kan argaa jirtani. Kana jechuun garuu website kun koodiin ittiin hojjetame hundumti isaayyuu as keessatti mul'ata jechuu miti. As keessatti kan argaa jirtan front-end programming language kan jedhaman yookiin HTML, CSS fi JavaScript qofaadha kan argaa jirtani. Back-end programming language kan jedhaman as keessatti mul'atanii jechuudha. Haala kanaan source code website tokko irraa hojjetame bantanii ilaaluu dandeessu. Website fayyadamaa jirtan URL isaa copy gochuudhaan window kan biraatiin yookiin window profile keessan isa lammaffaadhaan yookiin email keessan isa lammaffaadhaan fayyadamtan irratti banuu yeroo barbaadan jalqaba URL select gochuudhaan copy goona. URL select gochuudhaaf Ctrl+L akkuma argaa jirtan URL website kana guutumaan guututti select godheera. Sana booda copy gochuudhaaf Ctrl+C amma copy gooneera. Amma immoo window email kan biraatiin yookiin immoo profile kan biraatiin kan fayyadamnu banna. Window kan biraa profile kan biraatiin yookiin email lammaffaadhaan kan fayyadamnu banuudhaaf Ctrl+Shift+M akkuma argaa jirtan H yookiin hunda fayyadamin kan jiru select godheera. Enter. Sana booda URL duratti copy goona asitti paste goona jechuudha. Ctrl+V. Sana booda enter. Haala kanaan jalqaba URL website select gochuudhaaf Ctrl+L sana booda copy gochuudhaaf Ctrl+C sana booda window profile keessan isa lammaffaadhaan fayyadamtan keessa seenuudhaaf Ctrl+Shift+M window san keessa erga seentan immoo Ctrl+V fayyadamuudhaan website window san irratti bantan isa kana irratti haala kanaan banuu dandeessu jechuudha. Google Lens fayyadamuu yeroo barbaadan immoo ALT+E sana booda S. Akkuma argaa jirtan select anything to search with Google Lens jedha. Sana booda Google Lens akka search isiniif godhu waan barbaadan select gootu. Fakkeenyaaf simple learning kan jiru kan select goona. Haala kan erga select goone booda yeroo gadhiisnu automatically asitti contentiiwwan simple learning jedhu wajjin kan wal qabatan haala kanaan retrieve isiniif godha jechuudha. Haala kanaan ALT+E sana booda S sana booda Google Lens akka search isiniif godhu waan barbaadan yookiin elementii barbaadan select gootu. Erga select gootanii booda Google Lens elementii select gootan waliin contentiiwwan match godhan haala kanaan retrieve isiniif godha jechuudha. Tole daawwattoota keenya viidiyoon Chrome keyboard shortcut kutaa 3 qabadhee sidaadhe kana fakkaataa yoo jaallattan like godhaa akkasumas yaadaaf gaaffii qabaattan comment irratti naaf barreessaa. Yeroo itti aanu viidiyoo kan biraan amma deebi'utti turtii gaarii.